Finfinneen misooma koriidariin erga faayamtees aadaan geejjiba motora maleeyyii ta'an fayyadamuu fi miilan imaluu dabalaa dhufeera. Kunis dhiphina tiraafikaa hir'isuun cinaatti rakkoo faalama qilleensaa magaalichatti uumamuu malu hir'isuun inisheetivii diinagdee magariisaa Itoophiyaan baafattee milkeessuu keessatti shoora guddaa baata. Dargaggoo Marsimoo Haayiluu waggaa 17 biyya Swiidin jiraate. Innis muuxannoo fayyadama geejjiba motora maleeyyii biyyattiin bal'inaan itti fayyadamtu gara biyya isaatti fiduun tajaajila kiraatiin fayyadamtootaaf dhiyeessaa jiraachuu hima. Kaampaanii Voi kan jedhamu jira biyya Swiidinii. Amma globaalii irratti liidingii kan godhudha. Iroopiyaa irratti isadha kan hunduma isaanii irratti fudhatee kan jiru. Amma irratti kan jiranii vehicle isaanii 200 irrattidha kan opereetii kan godhaa jiru. Ani achiidhaanidha kan guddadhe. Maaliifaanii as fidee isa kana hin yaalu jedhee aayidiyaa isaan jalqabee. Tajaajilli kunis teekinooloojiin deeggaramee maamiltootaaf kan dhiyaatedha jedha dargaggoo Marsimooy. Moonitarii godhuu kan danda'amu. User iyyuu, customer iyyuu eenyu akka ta'e maalirra akka jiru isa kam itti fayyadama akka jiru kan nutti agarsiisudha. Income iyyuu kan nutti agarsiisudha. Akkamitti galaa'eera sirriidha moo maalirrattidha stackii kan godhee waan hunduma irratti bakka kan arguudha. AI iyyuu keessa isaa waan qabuuf baay'ee advaansii waan ta'ettidha kan biyya kanaaf fidne. Dargaggoo Marsimooy magaalaa keessatti iskutariitti fayyadamuun faayidaa hedduu kan argamsiisu ta'us dubbata. Gaazii hin qabu, elektirikiidha. Elektirisitii isaa immoo chaarjiyyuu kan godhu baay'ee nyaatu beekta. Amma full charge yoo godhe kiiloomeetirii 60 deema. Kan biraa qofaa kee taatee fresh airii fudhattee amma cinqamtee miti taaksii keessa baasii keessa kan deemtu. Kanaafuuf achirratti zanaa jettee freedom argattee siidhaaf iyyuu biyya iyyuu argaa Addis Ababaadhaaf viizinii kan biraa akka argattuuf waan godhuudha jechuudha. Misoomni koriidarii magaalaa Finfinneetti hojjetamaa jirus milkii hojii isaa keessatti shoora guddaa waan qabuuf gammachuu qabaachuu hima. Misoomni koriidarii hojjetames kan biyyoota birootii wal bira qabamee yoo ilaalamu qulqullina olaanaa qabaachuus ragaa baha dargaggoo Marsimooy. Amma baay'ee gammadeen jira. Waan piroojeektii koriidariin kun baay'ee bareedummaa qaba, baay'ee staandardii haay kan qabudha kan hojjetame. Abbaa Taayitaa eegumsa naannoo magaalaa Finfinneetti bakka bu'aa daayireektoreetii qabeenya jijjiirama qilleensaa kan ta'an obbo Salamuun Mallasaa gama mootummaatiin rakkoo faalama qilleensaa gama damee geejjibaatiin mudatu hir'isuuf tarkaanfiiwwan garaagaraa hojiirra oolaa jiru jedhan. ከአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ የትራንስፖርት አይነቶች እድሜያቸው gosoonni geejjibaa magaalaa Finfinnee keessatti tajaajila kennaa jiran umuriin isaanii waggaa 20 fi 15 ol kan ta'anii fi aara baay'ee kanneen baasan gaazii qilleensa faalu kan gadhiisanidha. Mootummaan rakkoo kana furuuf tokkoffaa konkolaattota elektirikaa akka galaniif jajjabeessaa jira. Lammaffaa namoonni mootora maleeyyii ta'an akka fayyadaman kanarras darbee miillaan imaluuf fedhii akka horataniif misooma koriidariitiin daandiiwwan hawwatoo ta'an diriiraa jiru. Kaka'umsa dhuunfaan ammoo tajaajila mootummaan akka babal'atu barbaadu kanarratti abbootii qabeenyaa dhuunfaas ta'e gurmaa'uun warra hojjetan ni jajjabeessina. በግልም ባለሀብቶች ተደራጅተው የሚስሩ እነሱን እናበረታታለን. Babal'achuu misooma koriidarii fi hojii magariisummaa booda magaalaa Finfinneetti ho'iinsi magaalattii hir'achuu kan himan obbo Salamoon hawaasni oomishoota motora maleeyyii ta'anitti akka fayyadamanii fi miilan akka imalaniif hubannoon uumamaa jira jedhan.